nama meeqas daawwate jalqaba. Anamma kaniin laayivii seenee inni irraanfadhu. Ati hoo ni yaadatta jalqaba. Gaafa jalqaba laayivii seenu iyyadhee anaa fi reedii fi mucaa tokko taanee mucaa ibsuu ta'e taanee tiriini birdilimsii uffannee nama kana dhokannee laallaa namni gizee 5 ta'u jalaa dheetina hin laallaa akkatti birdilimsii jalaa nama kana jalaa dheetina namni kun na kophaa taanee seene nuti sodaannayyuu nama sadii fa'aa taanee seene wal bira teteenne. Achumaan namni nurra yaa'u dinnaan guyyaa lammataa sirba Amaariffaa kana itti banannee birdilimsii uffannee kaanee cafarree Amaariffa kana Amaara dhufee hin jenne. Bifnu maal ilaallu diraamaa xixiqqoo mana keessa gaggabaabaa kana dalinee gadhiifna. Viidiyoon ta'e inni haalli ilaalamtu yuutuubii irratti argina bakka googilii irra seenne jenneetuma dhiifna ittiin nutti tolee bakka yuutuubiin beeynu nu. Waan nuti feesbuuk irratti qoosaaf goonu ijoollee yuutuubaraatu achi deeffatti beekta. Gaafuma sanuu ni beekan jechuu jirri waan akkanaa. Nu nama hin beeknu namni hin beeka viidiyoo nutiin hojjanna bakka osuma akkas jennu viidiyoo takka gabaabduu ramadaana keessa hojjannee sa'aatii 24 keessa namni miliyoona 12 laala. Namni miliyoona 12. Video akka kunoo hindiin hojjettu san algaa irraa jalaa irra ciifnee lafti ramadaana akka nama rafuu wal dhoofna maal jenna akkasitti akka nama irri kun miilan gazooree ozooree walumatti fakkaata. Miliyoona kana gatii isaanii beeytanii gaafasiisin baalii isaa guddina isaa kana. Aboonu namatu screenshot goree nutti erga malee hin beeknu nama 5 tulaalee kuna turee nu gadhiifnan biraa deemne dubbifnu yuwar quban qabnu. Akkasitti wannan mutu samboda akkuma carraa al dhufne ani mootu akka dhuunfatti feesbuukiin kiyya vaaraan dhiyooma kana bahe gaafa teedii afroo manaxirii godhatee uummata gargaaruu kara sabbata buraayyuu kana dhaqe wayii oromoon itti ka'aa turte gilee wayyaaneen baduuf deemtu san. Yeroo san namni hundi teediitti ka'aa jira amma rifeensaa jira. Manaxirii uffatee akka teedii sanitti maglacaa kenna jedhee waan rifeensan aadan kana ijoolleen na jala qabanii laayivii irra jira namni baay'een dhufee na daawwatee feemasoonni hayyoonni Oromoo hundi bakka kun fooloon haa deebisee kun natti ergatee Ka'aabiin fa'aa Hangaasaa fa'aa Naziir fa'aa guyyaa san wal barannee achi yoo warri bakka waarra kenna fudhadha jedhu feesbuuk irratti gurguddaan Hangaasaa fi Ka'aabii fi Naziiri Ka'aab naa dawwalee akkaataa itti feesbuukii fayyadaman maal kana yaada naa kenne. Achirraa bakka wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila na hubachiisa. Waaw. Galatoom. Samboodarra Dr. Aslinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taateetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turtee yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita. Yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta. Yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu ka'e quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta. Yeroo takka abiyyi faarsita. Yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta. Kami ati keessaa karam jirta. Asliin garam jira. Bikka dilatan hunda ni mul'ata. Kara tokkotti sin agaran. Maaliif? Ani bakka takka iyyuu hin jiru ani anuma. Asliidhaan. Namuma of danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takka iyyuu hin jiru ani gurraachuma argitu kana anuma. Nama of ta'ee of danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jowaarin jaalatuuf dinqisiisu. Jowaarii fi Jowaar qofa? Akka karoora polotikaa keessaa Jowaarii ma jaalladha. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuudha? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta doolaaruma 50 na ergitee waan akkanaa godhi jettee yoo ergitee handhaqee nama tokko arrabse isuma jechuudha. Fi jaalalatti seenaa mee jalqaba Asliin bara kam jaalaltiis qabdi? Jalqaba
eenyu kaasii qabdu? Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu baroo. Otoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalattaa beekta. Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafa dhalatu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkanaa akkamtanii asumaanuu laayivii kana yeroo gadhiifamellee ilaaltan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Har'a keessumaa qabannee dhufnee jirra. Akkuma viidiyoo irratti isiniin jee nama keessaniin qabee isinii fidee hanga ammatti nama riikaddiin isaa laayiviin isaa hin cabinii hanga ammatti akka Oromoo akka Itoophiyaa I think akka Afrikaatti illee qabatee jiran fakkaata. Egaa sagantaan gaafii fi deebii wal duraa duubaan kan taatu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ammallee osoo ittiin seeniin dura hanga reefu uummanni sagantaan quraanaan haa banamuu jiru jiran gartee viidiyoo wayitee agarree ulamaa'ii teenya gurguddoo jettee maqaa hakkeetaa keessa kadhoite dubartiin takka isaan hanga reefu komantiin sagantaa quraanaan banaa jennaan asaantiin mucaan ulamaa'ii tadii jettee sariifuu inshaallah guyyaan quraanaan banamullee ni jira yoo asliin fannaa isaatiin banees mirga qaba. Tole daarektii kama gaafii teetti natti dabra. Jalqaba irratti mee aslii maqaa hankee guutuu fi eessatti akka dhalatte nuuf ibsi. Maqaa kiyyan beekuma uummanni kun hundi hin beekama. Inni beeka maqaa kee namni asli beeka doktora beeka waan dirata akka beeka maqaan kee dhugaa haadhaaf abbaan si baase eenyu? Wallah anu maqaa sana waggaa 20 olitti waa wal gara dagachuutti deemaa jiraayyuu. Anu maqaa sana amma gara irraanfachuutti deemaara. Akka dhugaatti maqaan kiyya yoo halkan baree bulee ganama toora 07 kanarra mana dallaalatu wano machara tokko jira kare eegu guddoo eegu arabinni taayiba adreetti qolee ilmoolee eegaa birri dhibba afurma waan akkasii kafalanii dhibba 50 naa kafalan. Dhibba 50 jechuun riyaala? Amma mi bar waggaa 20 dura. I think toora 97 jaha kanatti fakkaata akka Itoophiyaatti. Achirraan inni re'ii gurguddoo egaa xixiqqoolee egaa birri dhibba jaha dhibba 50 nuu kafala namichi lama wal irratti sarraatanya lama. Okay, so min baatii meeqa wayii qabtee jechuudha? Baatii 8. Baatii 8. Samboota kara biyyaas darban. Ani birrii gara kumaa fi wayii kana qaba gaafna darban yeroo sani ulee birka sabab satiri sharafata yeroo sani warra hajjina umraa kana jira malee agarran kun hin jiru kabaaran deemu. Ariala kuma wayii birrii lamaa fi 75 sharafadhe. Gaafas yoo Suud irraa galte beekta karaa Anwar Masjid kana cinatti Nyaalbooraan isheetti kophee gurguddaa kana bitataa surree bitataa mana hidhaatitti baxxaaniyaa kana sa'aatii bitataa. Amma ol dheeraa kana kan bakka ijoolleen Awurooppaa godhatu kan argite. Kalafarra harkinan amma karaapaa kan. Ani biyyatti bootii malee waan akkasii kophee gombaa malee argeen beeku Suud irraa galee akkasitti birrii 70 maaliin caammaa guddaa kana bitadhee. Jeensii fi kootii wal fakkaatu bitadhee akkasii ofumaa deddeebinu ammallee ijoollee hiriyaa biraa sagalagalaa Jibuuti irraa orrara wayii mucaa Jibuutitti wal bira tarreen argee achumaan Adaamarraa Direedawaa yaabbanee Direedawaatti baaburra birrii 30 tikkeete murannee Jibuutitti deebinee ofirraa yaman baane lammaffallee. Lammaffas yaman deetu? Lammaffaa hedduu deebi'an baaratti kama jalqabaattu akkasii malee baara isaraa hedduu deebi'an. Duuba kana kamiin Kaayiroo seenuu dandeesse?
Kaayiroo bara akira kana gaafa irreecha 16 kuma nama 16 oo kuma 16 sandura biyyuma Araba turte achi Yaman an sandura Yaman waggaa lama waan akkasii ture sanirraa achi shi'uudhi wali. Okay. So media suuduma jalqabde moo Kaayiroo efa dhuftee jalqabde? Laa ani gaafa karaa baaraa deemuu Facebook ma normaalii kana qabaa. Akkasunda aktiivii miti eduma Kaayiroo dhufe kanamaa wal baran. Oo jalqaba Kaayirootti media jalqabde. Sandura reewa uummata xiqqaa kanaati nasiibuma malee ani jalqabu kiyyaa hin beeku asumarratti uf arge malee. Hin jalqaba jedhallee hin jalqabne bakka kana gaa jedhallee hin jalqabne ani kama namni hundi dabalatee na waan uf arge malee takka feemasii taallee hin beeku waa'ee feemasii kanallee hin beeku akka itti fayyadamanillee hin beeku akkanumatti uumanatti dhufanii mana dabbaroo osoo godhu namaan wal baran. Quban qabu. Jalqaba guyyaa seente. Okay. Facebook kiyya yeroo dheeraa fi waan irra ture firendii qofarra